Guyyaa har'aa kan waliin ilaallu tuutota wal gitaa fi tuutota wal qixaati. Jalqaba irratti qabxiilee marii yookiin akka qabxii ijootitti kan ilaallu tuuta wal gitaa fi wal qixaa jechuun maali? Kana jechuun tuuta wal gitaa kan jennuun maali? Fi tuuta wal qixaa jechuun maali? Isa jedhu hiikaa. Itti aansee immoo tuutotni kennaman tokko tuutota wal gitaati yookiin immoo tuutota wal qixaate kan jennu yoo maal ta'anidha. Kana jechuun tuutonni isiniif kenname tokko tuutota wal gitaati moo tuutota wal qixaate ta'uu isaanii maalirra laallet adda baafnadha. Inni biraa immoo akka sadaffaatitti garaagarummaa fi wal fakkeenya tuutota kanneenii ibsi jedha. Kana jechuun hariiroo tuutonni wal gitaa fi tuutotni wal qixaa qaban maali isa jedhu jechuudha. Inni biraa fakkeenya tokkoon tokkoo tuutota kanneenii kenne. Kana jechuun tuutota wal gitaafis fakkeenya kenne, tuutota wal qixaafis fakkeenya kenne isa jedhu jechuudha. Egaa tokko tokkoon isaanii haa ilaallu. Jalqaba irratti mee tokkoffaa irratti tuuta wal qixaa kan jennuun maali isa jedhu ilaallaa jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan kana isinii ni mul'ata. Isuma kana suutadheen ibsaa deemaa. Tuutotni lamaa fi isaa olii, tuutotni lamaa fi isaa olii jechuun tuutotni kennaman lamaa fi isaa olii jechuudha. Yoo gosaa fi baay'ina miseensotaa wal qixa qabaatan tuutota wal qixaa jennaan. Kana jechuun maalidha? Tuutotni nuuf kennaman kan garaagaraa lama gosaa fi gosa yoo jennu akaakuu isaan keessatti yookiin miseensota isaa jechuudha. Miseensonni isaa fi baay'inni miseensonni isaa yoo wal qixa qabaatan yookiin wal fakkaataa ta'anii tuutota wal qixaa jennaan. Itti aansee raayitii lammaffaadhaan tuutotni A fi B kamiifuu tuuta nuuf kenname kan miseensa A fi tuuta miseensa B keessa jiru kamiifuu tuutni A'n wal qixa ta'a tuuta B kan ta'u yoo tokkoffarratti baay'inni miseensotaa wal qixa qabaata jechuun baay'inni miseensota isaanii tuutota kana lamaanii hundi isaatu wal qixa ta'uu qabaadha. Lammaffarratti gosoonni miseensotaa tuutota tokkoo yoo yookiin wal fakkaataa yoo ta'e. Kana jechuun gosoonni miseensota tuutota kana tuutota tokko yookiin wal fakkaataa yoo ta'e jechuun gosoonni miseensota tuutota sana keessa jiranii tokko garaagarummaa tokko yoo hin qabaanne yookiin wal fakkaataa yoo ta'ee fi sadaffarratti immoo mallattootu keessaa hafee A'n cita tuuta B fi B'n immoo cita tuuta A yoo ta'e tuutotni kun lamaanni tuutota wal qixaa jennaanii jechuudha. Fakkeenya akkuma asirraa argaa jirtanii tuutni A'n miseensi isaa A, B, 1 fi 2 qabaa. Tuutni B'n immoo A, 1, 2, B. 1 fi 2 sun 12 osoo hin taane kooman gidduu galuu qabaa. Kanaaf tuutonni A fi B'n kun tuuta wal qixaati. Itti aansee yoo fudhattan tuutni H'n A, E, I, O, U qubee dubbachiistuti. Tuutni G'nis qubee dubbachiistuti. H'n tuutni H wal qixata tuuta G ta'a jechuudha. As keessatti baay'inni miseensota isaanii wal qixa 5. Gosti isaallee lamaan keessayyuu kan jiru wal fakkaataadha. Isaanis maalidha? Qubee dubbachiiftudha jechuudha. Inni itti aanu immoo naan tuuta lakkoofsa lakkaawwii irra xiqqaa 5. Kana jechuun lakkoofsota lakkaawwii irra xiqqaa 5 jechuudha. Kan 5 gadi jiranii jechuudha. Maan immoo 1, 2, 3, 4. Kanaaf tuutotni kun lamaan tuutota wal qixaate. Baay'inni miseensota isaallee wal qixaa jechaa fi lakkoofsaan gabaabsee haa kennamu malee garaagarummaa tokkooyyuu hin qabu jechuudha. Hubadhu jedha. Tuutotni wal qixaa hundi tuutota wal gitaa ta'uu ni danda'u jedha. Jalqaba isa hubadhuu kana laaluun dursa mee tuuta wal gitaa kan jennuun maalidha? Tuutonni lamaa fi isaa olii yoo baay'ina miseensotaa wal qixa qabaatan tuutota wal gitaa jedhama. As keessatti wanti hubachuu qabdanii tuutotni wal gitaa yookiin wal madaalaa kan jennuun maal qofa laallaa? Baay'ina miseensa isaa qofa ilaalla. Tuutota wal qixaa garuu kan nuti ilaallu waa lama laalla.
waa sadi ilaallaa. Garuu lama dirqama. Isaanis gosoonni miseensota isaatii fi baay'inni miseensota isaa walqixa ta'uu qaba. Eenyu irratti? Tuutota walqixaati irratti. Tuutota walqixaa amma asirratti argitan kanarratti garuu kan nuti ilaallu dirqama baay'inni miseensota isaa qofti walqixa ta'uu qabaadha. Tuutota A fi B kamiifuu tuutotni Aan gita tuuta B kan ta'u yoo baay'inni miseensa tuuta A fi baay'inni miseensa tuuta B walqixa ta'e qofaadha. Baay'inni isaa qofa laata. Fakkeenya A. Tuutni Aan A, B, C, D qofa qaba. Tuutni B'n immoo A, 1, 2, B qaba. Baay'inni miseensota isaa 4 dirqama miti gosti isaa tokko ta'uuni dirqama miti ta'us rakkoo hin qabu jechuudha. Kanaaf tuutni Aan gita tuuta B'ti. Haa ilaala qubee dubbachiistuu A, E, I, O, U'dha. Tuutni Gaan immoo 6, 7, 6, 5, 7, 8, 9. Baay'inni miseensota isaan tuuta Haa fi tuuta Gaa keessa jiru walqixa meeqa? 5, 5 jechuudha. Kan itti aanu yoo laaltan Naan tuuta lakkoofsa lakkaawwii irra xiqqaa 5. Maan immoo 1, 2, A, B. Tuuta lakkoofsa lakkaawwii irra xiqqaa 5 jechuun 5 osoo hin dabalannee lakkoofsota lakkaawwii jechuudha. Isaanis 1, 2, 3, 4 irra xiqqaa 5 waan jedheef 5 hin dabalatu 4 qabaa. Tuutni maanis 1, 2, A, B jechuun meeqa qabaa? Baay'inni isaa 4 qabaa. Kanaaf baay'inni miseensota isaanii walqixaa jechuudha. Kanaafuu tuuta walqixa jedhama jechuudha. Hubadhu ka jedhu laala. Tuutni walqixaa hundi tuutota walqixaa ta'uu hin danda'anii jedha. Hubadhuu dursaa keessatti tuutonni walqixaa hundi isaatu tuutota walqixaa ta'uu ni danda'u. Maaliif? Ulaagaa tuutonni walqixaa guutuu qabu ni guuta. Innis maalidha? Baay'inni miseensa isaa walqixaa. Kanaaf baay'inni miseensa isaa walqixa yoo ta'e tuuta walqixaa ta'a. Dirqama tuutni walqixaa ta'uudhaaf baay'inni isaallee dirqama barbaachisa waan ta'eef haala kanaan ta'a. Garuu immoo tuutonni walqixaa hundi tuutota walqixaa ta'uu hin danda'u. Sababni isaa maalidha? Tuutota walqixaa kana baay'ina miseensa isaa qofa laalla. Gosa isaa hin ilaallu. Gosti isaa wal fakkaachuun dirqama miti. Sababa kanaaf maalidha? Tuutotni walqixaa hundi tuutota walqixaa ta'uu hin danda'anii jechuudha. Garuu tuutotni walqixaa hundi tuutota walqixaa ta'uu ni danda'u jechuudha. Gilgaala. Gaaffilee asirra jiran kana yaaluu dandeessu jechuudha. Yeroo itti aanu tuutota qoyyabuu isa jedhuun ni ilaalla. Kana fakkaata.